Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii seeruutuu bidaa bakka jirtanitti nageenyi kiyya kan onni irraa ka'ee isin biraa ga'u isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya irraa appilikeeshina bareedaa wayii qabadhee isinii dhufe. Appilikeeshinni kunilleen appilikeeshina aappii bilbila keessan keessa jiru hunda bakka icciitiin keessan keessa jiru hundatti itti qollofattanii akka namni isin jala arguu hin dandeenye ittiin godhatanidha. Appilikeeshina hedduu takka barbaachisaati. Kanaafuu hanga dhuma viidiyoo kanaatti daawwadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kun immoo yoo isinitti tole laayikii tokko hin dagatina. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Maatii seeruutuubitti dabalamaa isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa, waan hedduu isin fayyadudha. Galarii keessan haa ta'u akkasuma googilii keessan wantoota appilikeeshina bilbila keessan irra jiru hunda akkaataa ittiin qollofattanii bakka feetan keettanii yoo biraa deemtan bilbila keessan paaswordii mataa keessanii malee namni biraa seenee isinii wajjin akka goraagoree takka iimeela keessan hatuu hin dandeenye, icciitii galarii keessan isin qabdan akka namni isin jalaa arguu hin dandeenye akkaataa ittiin godhatanidha. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa isiniin jedha. Asumaan ammas irra deebiidhaan warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Na waliin turtii gaarii hanga dhuma viidiyichaa. Jamtootaa fi hordoftoota kiyya aappiin pilaastoorii keessatti argama. Pilaastoorii keessa seennee walumaan buufna jechaadha. Aappii pilaastoorii kana keessa seenna. San booda aappiin isa kana jechaadha. Amma maqaa isaa itti barreessee isin garsiisa akkaataa itti isin buufattan. Asirratti look app jettanii itti barreeffattu. Look app jettanii itti barreeffattu. Booda immoo search irra gootan jechaadha. Yoo feetan sagalillee yoo dubbattan isinii fida. Aappiin isuma tokkoffarraa kana jechaadha. Aappiin bareedaan kun hundinuu garuu qulfii ni qabanii. Aappiin bareedaan isa kana jechaadha. Isa kana buufattanii install goona jechaadha. Walumaani hanga dhumaatti na faana tura. Amma aappiin bu'aa jira jechaadha. Open jechuu malee homaa naafne. Open jedhee jira. Seenneeti laallaa jechaadha. Open bakka jettu tana dhooyna. Asirratti yeroo inni paaswordii isin gaafatu, paaswordii dagatuu hin taane tasammuu keessan keessaa baduu hin taane lakkoofsota kanarraa itti naqattanii jechaadha. Yoo paaswordii itti naqxan san dagattan bilbilli keessan hundinuu cufamaa jechaadha. Rakkoodha. Gasseenuu isinitti hin dhiisuu isaaf keessaa gubdanitti jechaadha. Kanaaf akka hin daganne isiniin jedha. Asirratti paaswordii itti guuttattanii lakkoofsa feetan jechaadha. Haga dijiitii 6 yeroo lamaaf itti guuttanii anuma faana bu'aa laala. 3 5 2 wayitaagaa kana itti guuttattan kireet jettaniin jala kanatti. Ammas irra deebiidhaan itti guuttan paaswordii mawwalaa san 3 5 2. Ani amma isinitti garsiisuudhaaf waan ta'eef booda irraa jijjiiradha, rakkoon qabu. Amma save bakka jettu tana dhooytanii save irra godhattanii keessa seentan jecha. Haala kanaan isinii fida. Yeroo inni haala kanaan isinii fidee jedhe kan barreeffama gubbarraa kanarra dhooytanii hayyama kennitaniif aappii jecha. Okay jettaniini kana boodarraa on gootan bakka tana. San boodarraan irraa deebitanii jecha. Ammas kan itti aanu kana dhooytanii okay jettaniin akkuma kan duraa sanitti. Amma aappii kanarra dhooytan jecha. Aappichuma sanirra dhooytanii hayyama kennitaniif asittis hanga inni 10 irraa haga takkaatti herreeguun eeydanii. San boodarra raayitii asii gabbuuftaniitti okay jettaniin jecha. Raayitiin tun gubbarra jirti. Okay jennaani. Kana boodarra irraa deebinaa.
amma eegerraa deebinee jenne takka ammas irraa deebina ammas barreeffama itti aanu kana dhooyinaa jechaadha. amma aappii makanarra dhooyina ammallee akkuma duraa sanitti jechaadha. hayyama kenninaaf amma on jenneen hayyama kennineef irraa deebinee appilikeeshina feenetti qollofannaa jechaadha. amma okay jedhaani kinoo naaf banamee jira jechaadha. aappii kana amma as keessa deemee appilikeeshinoota kanneen hunda qollofachuu fedha waan ta'eef aappii na barbaachisuun as keessaa fuudhee qollofadhaa jechaadha. galarii nin qollofadha kinoo yeroo isin irra gadhooytan ifumaan dabraa jechaadha. mallattoo qulfiitti fuuldura jira daalattiin tuni isirra dhooytan isin ufumaan dhaqee isinii qollofaa jecha googilii akkasuma ammas viidiyoo muusikii akkasuma kama feetan qollofattanii jecha isinis ka isinitti tole iimoo maan taane filma naajara aappii feetan qollofattanii tumachi dabarsitanii jecha kinoo bikka takkatti immoo aappiiwwan kana hunda qollofata yoo feetanillee kinoo asirra dhooytanii aappiin kun hunduu qollofamee jira jechaadha. amma achirra dhooytanii jennaan appilikeeshinni jawwaala keessanirra jiru guutuun guututti qollofamee jira jecha namni paaswoordiin beeyne seenee ilaaluu hin danda'u jechuudha. amma uf duuba deebiitiin isin garsiisame aappiin kun hunduu qulfii jira waan ta'eef uf duuba deebiitiin isin garsiisa kanoo amma aappii mafedhe irratti yoo asii gadhee naaf hin seensisuu jechaadha. waasaappi marra dhee isin garsiisame kinoo qulfii na gaafata jechaadha. paaswoordii na gaafata itti naqadha paaswoordii duraa san kinoo akkas malee nan seensisuu jechaadha. paaswoordii banadhu malee nan seensisu ammas akkasuma snaappiin dhee isin garsiisa qulfiidha hundi isaa jechuudha. amma waliigalatti nam tokko seenee aappii kiyya keessa seenee waa fattashuu hin danda'u laazima paaswoordii san itti naqadhu malee jechaadha. kinoo ammas miseenjara seena hundi isaa qulfiidha jechaadha. isinitti argisiisuuf hin keessa deemaa jira. ammas kunoo paaswoordii maduraa san itti naqattan jecha aappiin hunduu saniin isiniif banamaa jechuudha. amma banamee jira. bifa kanaan appilikeeshina keessan hunda keessa deemtanii daawwattanii qollofachuu ni dandeettu jechaadha. googilii keessan keessa seenee akka namni iimeela keessan hatuu hin dandeenye akkasuma bifa kanaan ifirraa gootanii jechaadha. warri hangammaatti na daawwattan hedduu takka isin jaaladha. galatoomaa ulfaadha horaa bulaa dheebanaa dagaagaa isiniin jedha. warri hangammaatti daawwattan ulfaadha horaa galatoomaa. viidiyoo kana ammoo akkuma argitaniin laayik gochuu hin dagatina. yuutuub chaanala kanaaf warri haarawaa taatanis godhaa isiniin jedha. turtii gaarii. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.